Lemusiadu Lemuni Lemusiadu Gudise nagar gadani Gadakoni rapada Gudise nagar gadani Gadakoni rapada Isati anabgotelale Sifarsa immakuratale Isati anabgotelade Sifarsa hajaku kadade Gedaramu injidiramu fullikenati Gato gate parka chola ugatesti Akake tunabate Yesus abbamu ada Almagara ko sidangala malas figura Akake tunabate Yesus abbamu ada Almagara ko sidangala malas figura Shalom shalom akkam jirtu nagaa keessanii obboloonni koo lafaaf iddoo jirtanitti warra baay'ee guyyaa nan bifatteerti guyyaa harka waaqayyo sin buufatee bineensa baraa hamaa kana jala waaqayyo sin buufatee guyyaa har'a kana baga geessan har'a ga'uu keessanitti baay'een gammada waaqayyo san gargaaree warra guyyaa har'a kana dhaalan nu godheef galanni koo guddaadha sinis bakka jirtanitti nagaa waaqayyo siniif haa ta'u ani buleessi keessan baay'ee nagaa kooti guyyaa har'a kana mooyyuu walii wajjiniin dubbii sagalee waaqayyo daqiiqaa gabaabaa saatan isiniif qooda hundumti keessanuu dubbii kana bakka jirtanitti dhageeffachaa kan jirtan amantiidhaan na wajjiniin dubbicha kana gaafa fudhattan waaqayyo jireenya keessan irratti wanta hojjechuu qabu kamiyyuu akka inni hojjetu shakkiin qabu ani faarfataa guutaadha miidiyaa keenya shaashaa YouTube ishee jettu miidiyaan keenya miidiyaa barii jedhamti miidiyaa barii kanarratti kanaan dura akkuma dubbachaa ture faarfannaawwan dubbii sagalee waaqayyoo intervii namoota fi diraamaawwan wantoota garaa garaa waan nama barsiisanii fi wantoota jireenya namaa kana toora waaqayyoo wajjiniin jiraachuutitti nama deebisuu danda'an qabannee akka dhufaa jiru shakkii tokko hin qabu isinitti himeen ture kana duras har'a immoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irra isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kanarratti waan tokko argina. Waaqayyo jalqabaa bantii waaqaa fi lafaa uumedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko irratti gaafa dhaqxanii ilaaltanii bantii waaqatii fi lafa uumee isa kana godhee immoo waaqayyo eega isa kana uume booddee laficharratti labsii baase. Labsiiwwan inni baase kuni galgalli galgala ganamni ganama guyyaan guyyaa jedhee labsiiwwan kana baase boqonnaa tokko kana booddee wantoonni nuti arginu jechuudha. Isa kana ta'ee garuu anarra kanan isinii qoodu dubbii sagalee waaqayyo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irraa jalqabeetan isinii qooda akka jedhama mata dureen koo inni guyyaa irraa yeroo yaadatamu gaafa ga'u jedheetiin lallaba. Yeroo yaadatamu gaafa ga'u maaltu ta'a akkamitti yaadatamu eenyutu immoo nama yaadataa isa jedhu sana walii wajjiniin ilaala. Iddoo kanatti waaqayyo jedha bishaanonni bantii waaqaa kanaa gadi jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman jedheedha. Lafa uumeera garuu lafarra kan jiru bishaan. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kanarratti bishaanonni bantii waaqaa kanaa gadi jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman jedhe. Eeshi waaqayyo bishaanonni bantii waaqaa kanaa gadi jiran kun yoo jedhu lafi iddoo duwwaan akka hin jirre nutti argisiisa. Lafti duwwaan hin jiru lafi biqilaa baasuu barbaadeera garuu hin baasne.
Lafi waan gaarii of keessaa baasuu barbaadeera garuu hin baafne. Maaliif beektu? Bishaantu lafa haguugee jira. Har'as mul'ata baattanii kan dhokattan. Nan gatame kan jettan. Kakuu baadhetan teellaa jiran mayyuu kan jettan. Harka namaatu na dhiise kan jettan. Yeroo yaadatamuu gaafa ga'u Waaqayyo yaaddessaa namaatti ajaja baasa. Laa doonaa maakaa baarraa diinaa maagaa diyaas. Dhaloonni guyyaa yaadatamuu eegaa jirtan. Guyyaa yaadatamuu Waaqa biraa eegaa kan jirtan. Sagalee abdii Waaqayyoo sineef galee garuu jireenyi keessan iddoo hammaataa keessa kan jiru. Lola hammaataa keessa kan jirtan. Qorumsa hammaataa keessa kan jirtan. Garuu guyyaa yaadatamuu Waaqa biraa eegaa kan jirtan gammadaa. Ishoo baga qoramte. Baga sitti baay'ate lolli. Baga sitti hammaate qorumsi. Baga nami si dhiisi. Baga biyyi si dhiisi. Waaqayyo yeroo kana siif yeroo yaadatamuu godhaa jira. Ameen. Yeroo yaadatamuu gaafa ga'u. Lafichi biqilaa baasuu barbaada. Garuu biqilaan akka isa keessaan baaneef dhoksee kan jiru yeroodha. Yerootu hin ga'in. Yeroon maali? Yeroo lafa kana wanti dhoksee jiru kun irraa ka'ee itti lafi kun waa baasu. Arras baay'een keessa mul'ata baattanii badee jirtu. Baay'een keenya mul'ata gurguddaa baannee garuu iddoon hin madaalle jira. Maaliif beektu? Hamma yeroo Waaqayyoo ga'utti wanti nama yaaddesse namarraa ka'uu hin danda'u. Hamma yeroo Waaqayyoo ga'utti ija godhachuun hin danda'amu. Hamma yeroo Waaqayyoo ga'utti namni guddachuun hin ulfaata. Yeroo Waaqayyoo gaafa ga'u garuu yaaddessaa namaatu namarraa ka'a. Dhiphina namaatu namarraa ka'a. Wal qixxaachuu jalqaba. Toora galuu jalqaba. Inni iddoo kanatti dararama lafaa fi dhiphina lafaa kana Waaqayyo ilaalee argeeti ammaa jedhe. Bishaanonni bantii Waaqaa kanaa gadi jiran kun iddoo tokkotti walitti qabamanii. Bishaanis sagalee biraa Waaqa biraa ba'uun eegi. Walitti qabaman Waaqayyo labsii jedhu baasee bishaanichis walitti qabame. Waaqayyo jedhe iddoo bishaanonni walitti qabaman san galaana jedhee iddoo lafa duwwaa mooyyuu lafa jedhee moggaase. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ani waa tokko hin jedhe. Haalli sirra ciisee kas dhokse. Dubbiin namaa kas dhokse. Yeroo naan geenyetti dhokattee kan jiru. Arraa jalqabee Waaqayyo isa si dhokse sana sirraa hakaasu. Duuna maantaakiyaa joonaa magaadiyaas. Hin dhokata namni amma yeroo Waaqayyo hin geenyetti. Haalli namatti cima. Dhiphina namaatiif namni falallaatu. Garuu gara Waaqayyo yeroo ilaalanii, yeroo Waaqayyo yeroo eeganii, yeroo Waaqayyo daadhu fedhaniitoo Waaqayyo xabdataniitoo warri Waaqayyoon eegaa jiran. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun arra yeroo kana jalqabee dhimma keetti waa godhuu jalqaba. Eshi yeroo yaadatamu gaafa ga'u tokkoffaa maaltu ta'a? Silayyuu yeroon hin geenye qorumsatu natti cimee haalli na ulfaate nami na dhiise firri na dhiise beekan na dhiise wallaalan na dhiise ammayyuu kan koo dhokataadha. Ammayyuu kan koo hin ulfaata. Ammayyuu kan koo kun hin sodaachisa jechaa jirta. Ani sagalee tokko fidee dhufeera Waaqarraa. Sagalichi dhufumooyyuu galgala kanasiif ganama kanasiif guyyaa xammarra jirtu yeroo dubbii kana dhaggeeffattu kana jalqabee kan kee yeroo yaadatamu ta'a. Ameen. Haleluuyaa. Inna yeroo yaadatamuu gaafa ga'u tokkoffaa Waaqayyotu isa nama rakkisetti ajaja baasa. Haleluuyaa. Yeroo yaadatamuu gaafa ga'u tokkoffaa isa si rakkisetti Waaqayyo ajaja baasa. Maaltu si rakkise? Barattee nama ta'uu dadhabde, tajaajiltee galma ga'uu dadhabde, qottee milkaa'uu dadhabde, suuqii bantee milkaa'uu dadhabde, hojjettee galma ga'uu dadhabde, fiigdee mo'achuu dadhabde. Hoodhu maqaa Yesuus isa si qabirratti har'a Waaqayyo ajaja baasa. Duuna maantaa koo jaaniyaas. Haleluuyaa. Waaqayyo yaaddessaa keetti ajaja baasa. Yeroo Waaqayyo amma hin geenyetti dhokatteerta. Yeroo Waaqayyo amma siif hin geenyetti boocheerta. Yeroo Waaqayyo amma siif hin geenyetti harka namaatiin koloneeffatamteerta. Ani garuu yeroo kana jalqabee nan jedhe yaaddessaa keetti ajaji ba'eera. Yeroo yaadatamuu gaafa ga'u Waaqayyo rakkisaa namaatti ajaja baasa. Salphina namaa sanatti ajaja baasa. Dheebuu keetti ajaja baasa. Yaaddoo keetti ajaja baasa. Dhukkuba keetti ajaja baasa. Harkaa dhabuu keetti ajaja baasa. Gatamuu keetti ajaja baasa. Haalli si gatee kan jirtu. Mul'ata guddachuun qaba garuu guddachuu hin dandeenye. Namaanan danqame kan jirtu. Ashuu baga danqamte si keessaa har'a wanti guddaan ba'uuf jira. Maaliif beektu? Dhokachuun kan kee har'aa kuni borii kee miti. Dhiphinni kee har'aa borii kee miti. Qorumsi kee har'aa kuni borii kee miti. Inni kuni ganaa ganama keeti. Kana laaltee abdiin kutatin
dhiphina amma keessa jirtu laaltee abdiin kutatin waaqayyo rakkina ati keessa jirtu kana argeera inni kun siif yeroon kun yeroo yaadatamu akka ta'u ameen jedhii fudhu narraa haleluuyaa yeroo yaadatamuu gaafa ga'u tokkoffaa rakkisaa namaatitti waaqayyo ajaja baasa ameen dhiphinni amma yeroo waaqayyo siif hin geenitti sirra taa'ee sirra raruu danda'a dubbiin namaa si gubuu danda'a jechi namaa si madeessuu danda'a halangaan arraba namaa si madeessuu danda'a qorumsi alaa mana fagoodha dhiyoodha ollaadha maatii keessa waldaa keessa jirtu keessa biyya keessa waajjira mootummaa waajjira miti mootummaa keessa nama dhuunfaa bira gumilee adda garaa bira sitti hammaachuu danda'a hamma yeroo waaqayyo si hin geenitti yeroo waaqayyo gaafa namaa ga'u isa nama qabe sanatti waaqni ajaja baasa mee hodhu narkaa fuudhiti waaqayyo ajajatti siif baasu ameen jedhadhu ati haleluuyaa inna ajajatti baasee bishaanonni bantii waaqaa kanaa gadi jiran kun kan lafa kana dhoksanii jiran akka lafa biqilaan baafne kan godhan akka lafa kun waa of keessaa biqilchine kan godhanii iddoo tokkotti walitti qabaman lafa kanarraa gara tokkotti ka'anii ajajatti baasee jara keenya har'a gaafin kan keemmoo waaqayyo ajajatti siin baasanitti kan inni deebiidhamu hibboo baattee waldaa kiristaanaa keessa kan teechu bo'aa kan gungumaa deemtu dhiphachaati aadaa kan deemtu hamma waaqayyo rakkina keessa ajajan baasanitti yoo amante ganama kana guyyaa amma bilbila kana sagalee kana dhageeffachaa jirtu kanarraa jalqabee ganama haa ta'u galgala guyyaa haa ta'u yeroo amma dubbii kana dhageeffachaa jirtu kana jalqabee humna du'aa ka'uu gooftaa yesuusin ani waa tokko dubbadheera yeroo yaadatamuu kan keetiin kun ameen jedhiyyeeti haleluuyaa inna ajajatti baasee bishaanonnis iddoo tokkotti irraa walitti qabamanidha isa kana booddee amma lafi haara galfii argate waa biqilchuudhaaf carraa argate waa of keessaa baasuudhaaf carraa argate carraa dhabdee kan jirtu namaan kan carraa dhabde firaan kan carraa dhabde biyyaan kan carraa dhabde waaqayyo waaqi jiraatan isa sirra keessatti ajaja sii baasa kana booddee yaaddeessaa kan kee kanatti sirraa ka'ee godaana ameen jedhiyyi haleluuyaa isa lammata yeroo yaadatamuu gaafa ga'u sana maqabetu namarraa qaba yeroo yaadatamuu gaafa ga'u tokkoffaa maalan jedhee rakkina keetti waaqayyo ajaja baasa isa lammata isa si rakkisa sanatu sirraa qaba nami gaafa ati rakkattu waa lama godhu yoo danda'e waa si darbee waa si gargaaree darba maallaqaan haa ta'u yaadaan yoo dadhabe mooyyuu dhedheedhii xuuxee darba mataa raasee bira si jalaa darba namni waan akkanaan sii godheedhee waadaa haala waaqayyo garuu ajajatti sii baasee duwwaan dhiisu sirraa kaasa ameen jedhiyyiiti haleluuyaa inna isa lammataa maaltu ta'a yeroo yaadatamuu gaafa ga'u isa si qabe sana yookaan isa rakkina sitti ta'e sanatu sirraa ka'a iddoo kanatti ilaalla macaafni qulqulluu kana seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kanarratti ajajatti baaseti ajajatti baanan ajaji gaafatti ba'u irraa iddoo tokkotti walitti qabameedha bishaanichi ati sarra hamma waaqayyo dhufeetu ija isaa dhiphina kee hin ilaalinitti deebii agatti siin kenninitti waaqayyo akka namaanatti ta'e waaqayyo na arguu hin danda'u kan koo kuni falan qabu jettee halkanii guyyaa watwaatuu dandeecha waaqayyotti gungumoo dandeecha no waaqayyo akka namaa ta'e miti waaqayyo yeroo atu ammattu yeroo baay'ee seelaa callisuun isaa deebiidha siif hoosii galuu baatellee dubbachuu isaa qofti deebii miti callisuun waaqayyoos deebiidha ameen callisuun waaqayyoos maalodha deebiidha waaqayyo maaliif nama jalaa callisa beektuu gaafa waammatan tokko yeroo waaqayyootitu yeroo keenya miti yeroo waaqayyo yeroo keenya sun ta'in yeroo isaatti waaqayyo yeroo isaatti waa godha malee yeroo nuti waan godhanne nuti waa godhame yeroo isaatti waaqayyo dhufee hidhaa namaa hiika yeroo isaatti dhufee balbala cufamaa banaa yeroo isaatti dhufee hadhaa namaa mi'eessa yeroo isaatti dhufee maqa baastuu namarraa afaan sheequu qabachiisa waaqayyo yeroo eenyutti yeroo isaatti yeroo keetti waamtee seelaa diduu danda'a akka si dhaqqabu barbaadee si dhaqqabuu baattuu danda'a homtuun jiru sababi bira yeroon keef yeroo waaqayyo kan biraadha garagara yeroo ati amma dafiina dhaqqab kottu kana narraa kaasattuulitti callisuu waaqayyo siif deebiidha ameen jedhiyyiiti haleluuyaa
yeroo waaqayyo gaafa ga'u garuu isa nama qabe sanatu nama raaka lafarraa bishaan tuqee. Isa sadaffaa yeroo yaadatamuu gaafa ga'u maaltu ta'a isa jedhuu fi yeroo yaadatamuu gaafa ga'u ija godhatta. Yeroo yaadatamuu gaafa ga'u ija godhatta. Tajaajilli kee tajaajila bu'a qabu ta'a. Faarfattee faarfannaan kee hidhaa dhalootaa eega. Lallabbii kee hidhaa dhalootaa eega. Dubbattee dubbiin kee biyya jijjiira. Dubbattee dubbiin kee seenaa dhalootaa jijjiira. Yeroo yaadatamuu gaafa ga'u ija godhachuu jechuun isa kana. Hojjettee bu'aa argatta. Barattee nama taata. Qottee nama taata. Daldaltee nama taata. Tajaajiltee nama taata. Fiigdee mo'atta. Injifatta. Ija godhachuu jechuun isa kana. Hamma yeroo waaqayyoon gainitti otoo hojjetanuu duwwaa. Otoo fiiganuu duwwaa. Osoo yaalanuu duwwaa. Osoo dadhabanuu duwwaa. Barana garuu yeroo waaqatu mana namaatiif ga'a. Mana nama amanee tokkoo fi mana kan kee keessaa wanti ija qabu wayii hin ba'a. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo in dubbate gaa amma ajajatti baase irraa hakaan lafa kanarraa. Ani sarra dhimma kee fan ajaja baasa. Mana kee fan ajaja baasa. Mul'ata kee fan ajaja baasa. Maqaa Yesuusin inni si qabe sirraa haka'u. Isa lammataa ajajatti baase hin dhiifne irraa kaasa. Isa sadaffaan mooyyuu maaltu ta'an jedhee ija godhattan jedhe. Isa sadaffaa waaqayyo laficha kana akkana godhe. Amma egan ajajatti baase. Egammoo wantichi lafa qabe kun irraa ka'ee mooyyuu lafa keessa biqilaan ija of keessaa qabu haa ba'uwe haa biqiluwe. Si keessaa barana waan ija qabutu ba'a. Qorumsa akka abiddaa boba'u keessa dhaabattee yeroo waaqaa eegaa kan jirtu waan ija qabu si keechaa baay'ameen jedhee laadaa baagadaa namaa gaadiyaas. Mul'anni kee ija haa godhatu. Barra kee keechatti hojjette akkatti milkoofne kan si godhe yeroo dankan kee. Yeroo kan kee yeroo waaqa biraasii dhufee nama si godhu yeroo waaqa biraasii dhufee hidhaa kee kusun hamma ga'initti yeroo waaqayyo gaafa ga'u garuu abjuu namaatti ija godhata hojjetanii milkaa'u fiiganii injifatu. Ija godhattaa ija keessanatu biyyatu ija keetti boqata dhalootatu ijas keessaa ba'u sanatti boqata faarfannaas keessaa ba'utti biyya boqata asiraatiitti dhaqxee hojjetteetu waan guddaa goote waldaa kiristaanatti galchisu sanaa waldaatu boqata. Ija godhachuu jechuun isa kana. Akkuma namaatti nan guddadha akkuma namaatti bakka kanaa nan ga'a kan jettu ayizoo yeroo waaqayyoo gaafa ga'u siif wanti ta'u jira. Waa'ee yeroo waaqayyoo hin ga'aa fi hin ga'u yookiin immoo yeroo waaqaatiif miti jedhu irratti wanta akka dubbadheen xumuru. Baay'een keenya immoo dhiphinni kan nurra ture yeroo waaqaan geenye jennee amanna. Dhugaa inni kan dhuguma yeroo waaqayyootiin ga'ee gaafin keenya deebiin argate. Inni kan garuu wanti nuuf ta'u waaqa biraa gadhiifameet nuyi toorarraa banna. Toorarra hin jirru yeroo waaqa waan hin ga'eeniif gaafin koo deebiin argannee jenna. Hundumti yeroo waaqa waan hin ga'eeniif deebiin urkaa dhabe miti. Kaan nutu toorarra hin jiru. Kaan nutu kallattii dhiisee alkallattiidhaan eegaa jira. Kanaaf toorarra dhaabattee yeroo waaqaa kana eegdu siif yerichi amma. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Dubbii kee waan nu barsiiste ulfaadha. Yaa waaqayyo dhaloonni guyyaa yaadatamuu eegan dhimmi isaanii xumuramuu kan dide. Haalli kan isaan danqe. Namni kan isaan danqe. Yeroon kan isaan danqe. Har'aa jalqabee maqaa kee maqaa caalu sanaan hidhaa abbaa ormaa jalaa bilisa ba'anii yeroo yaadatamuu mana isaanii agaru. Warri dubbii kana dhagaa jirtan amantii keessan kaasaan harkaa fudhadha. Waaqayyo rakkina keessanitti ajaja baaseera. Dhukkubaan kan rakkatte ajajatti baaseera. Barattee kan nama ta'uu dadhabe. Hojjettee harka duwwaa kan taate ajajatti baaseera. Kana booddee sirraa qaa rakkinni kee. Kana booddee sirraa qaa yaaddessaan kee. Waan ija qabutu si keessaa ba'a. Hojii keetu ija godhata. Mul'ata keetu ija godhata. Jireenya keetu ija godhata. Maadaagaa jaanamaa kiraadoolaa baaraadhaanamaa seekireediyaas. Akkati jan godhanne bara kee kan qabe mul'ata kee kan qabe gaara ta'e fuula kee dura kan dhaabate humna dubbii sagalee waaqayyootiin fuula kee dura hadiigamu. Ameen hadiigamu. Ameen hadiigamu. Gooftaa kana waan goote fulfaadha. Maqaan kee eebbifamu. Bara baraan ol jedhe dubbii kee dhageenya kan akkatti jiraannuuf nu gargaara. Si haa galatu. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. YouTube keenya Shaashaa YouTube jettu. Subscribe, share nu godha, like itti nu roobsaayi. Dubbii sagalee waaqayyoo kan biraa qabadhe hamman dhufutti nagaatti tura. Shalom.